Egaa sagantaa keenya guyyaa irratti kan waliin ilaallu Aramituuf beeksisuun barbaadu Dr. Naafii Argeetudha. Sagantaa keenya guyyaa irratti kan waliin ilaallu shamarran baay'een gaaffisan nu gaafatan keessaa tokko harma dubartootaa maaltu jigsa? Harma shamarranii. Akkuma beekamu dubartoonni kutaa qaama isaanii keessaa yeroo baay'ee sensitiif kan ta'ee fi baay'ee utumii dhaarran keenya barbaadan keessaa qorannoon garaagaraa baase kan mirkaneessuuf funyaanii fi harma jedha. Egaa sababoota garaagaraa irraan ka'e harmi dubartootaa kufuu danda'a. Harmi dubartootaa jiguu danda'a jechuudha. Kanas immoo namoonni shamarran hin barbaanne jiru. Fakkeenyaaf sababa garaagaraa irraan kan ka'e dubartoonni tokko harma dhaabbataa barbaadu, harma kan baay'ee dhaabbatu jechuudha. Jechuun harmi baay'ee yommuu jiguttis immoo tokkoffaa umuriin deemee nu fakkeessuu danda'a jedhanii yaadu, akka nama heerume fakkeessuu danda'a jedhanii kan jedhan baay'een isaanii jiru jechuudha. Sagantaa keenya kutaa jalqabaa kana keessatti mee harma dubartootaa shamarranii maaltu jigsa? Qaqqabbii dhiiraa jigsa? Kan jedhamu dhumaattuu ilaallaa nu hordofaa. Egaan akkuma beekamu harmi dubartootaa maashaa akkasumas coomaa ujummoowwan aannan baasan fi oomishan of keessatti qaba jechuudha. Sababa garaagaraa kan ka'e harmi dubartootaa jiguu danda'a. Sababa jigan keessaa tokkoffaa irratti kan waliin kaafnee ilaallu umuriidha. Umurii wajjin wal qabatee jechuudha. Fakkeenyaaf dubartiin tokko umuriin ishee akkuma deemaa deemuun hormooniin gadi bu'aa deemee jechuudha. Jijjiiramni hormoonii ishee mudata. Yeroo kana seeliiwwan tishiiwwan kan harmaa baay'ee haphachaa du'aa deemu jechuudha. Sababii umuriidhaan kan ka'e hin jigan tokkoffaan kana namni baay'een kan beeku jechuudha. Lammaffaa immoo harkisa lafaa. Akkuma beekamu harkisi lafaa 9.8 meetira per second square jennee baranneerra. Normaalii harkisni lafaa jira kan qaama keenya gara harkisu jechuudha. Harkisni lafaa jiraachuun isaa mataan isaa illee wantoota kanaaf nama saaxila jechuudha. Kun beekamaadha. Gravitational force yookiin wantoonni kan nama harkisan jiraachuun jechuudha. Kuni rakkoo kana fiduu danda'a jechuudha. Sadaffaa irratti aduu fi ho'a guddaadhaaf saaxilu. Fakkeenyaaf keessumaa namoonni naannoo gammoojjii hamaa keessa jiraatan yookiin qullaa aduu keessaa fi ho'a keessa yeroo dheeraa taa'uun tishiiwwan yookiin seeliiwwan harmaa kuni akka isaan du'an yookiin immoo akka isaan miidhaman godha jechuudha. Kanaaf qullaa deemuun yookiin immoo harma keessan yeroo hundumaa namoonni dubartoonni tokko harma isaanii baay'ee qullaa godhanii kan aduu rukuchiisaa deeman jiraachuu danda'u jechuudha. Kanaaf kun immoo rakkoo akkasiif nama saaxiluu danda'a yookiin immoo rakkoo jiguu harmaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Aduudhaa fi ho'a guddaadhaaf saaxilu jechuudha. Inni arfaffaarra jiru tamboo xuuxuu yookiin immoo namoota tamboo aarsan bira yeroo dheeraaf taa'u. Akkuma beekamu keemikaalli tamboo keessa jiru effektii yookiin immoo dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Seeliiwwan tishuu harmaa irratti. Kanaaf tamboo xuuxuun barbaachisaa kan ta'an yookiin immoo tamboo xuuxuun kuni harma dubartootaa jigsuu akka danda'u gamnumaan isin beeksisuu barbaada jechuudha. Inni kan biraa furdina yookiin immoo ulfaatina qaamaa garmalee. Furdinni garmalee akkuma beekamu coomni yookiin faattiidha. Qaama keenya keessa kuufamurraa kan ka'e. Akkuma kana harma keessas immoo coomni yookiin faattiin ni kuufama jechuudha. Yeroo kana garmalee guddataan ni jigaa jechuudha. Yookiin immoo dense breast size kan jennu yookiin immoo harmi baay'ee tishuu hedduu yookiin immoo baay'ee densitee kufuu danda'a jechuudha. Kanaaf ulfaatina qaamaa garmalee rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a waan ta'eef ulfaatina qaamaa barbaachisaadha. Inni kan biraa excessive weight loss kan jennu yookiin immoo ulfaatina qaamaa garmalee hir'isuu. Fakkeenyaaf dubartoonni tokko kiiloo isaanii guddaa ta'e kiiloo 70 irraa gara kiiloo 40-50 kan qannasan barbaadan jiru jechuudha. Yeroo kana ulfaatinni qaamaa garmalee yeroo tokkotti yoo hir'isame akkuma beekamu shuntuura harmi yookiin immoo qabduun harma kan qabu suni akka jiguu godha jechuudha. Kanaaf jiguu harmaatiif kan nama saaxilu keessaa yookiin kufuu harmaatiif nama saaxilu keessaa tokko isa kana jechuudha. Inni kan biraa inni jaaffarratti ilaalu daa'ima garmalee da'uu yookiin immoo daa'ima garmalee dhaluu jechuudha. Daa'ima hedduu walitti taasisee dhaluun hormooniin yeroo sana akka jeeqamaa deemu godha. Innis dhugaa deemti jechuudha. Kanaaf daa'ima hedduu dhaluun illee rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Inni kan biraa yeroo baay'ee keessumaa shamarran biratti beekamaa kan ta'e qabduu harmaa yookiin immoo xuut maajaa kan jennu afaan oromootiin qabduu harmaa kan jennu saayizii fiits hin taane uffachuun gaarii miti. Fakkeenyaaf tokko saayizii garmalee kan isaan qabu waxxaranii kan uffatan jiraachuu danda'u ittiin qabuudhaaf. Kun immoo
tarii isin qabuudhaaf jettanii yaaduu dandeessu akkuma inni daraan jiruuf saaluu danda'a. Kan biraa immoo baay'ee saayizii masiniif ta'u fit sin godhu uffachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf qabduu harmaa yookiin kana kan sin fit godhu uffachuun barbaachisaadha jechuudha. Rakkoowwan garaagaraa rakkoowwan tishiiwwan achi keessaa wajjin wal qabatan rakkoowwan hormoonii wajjin wal qabatan kan ka'e dhufuu danda'a jechuudha. Gama biraatiin yeroo baay'ee maal jiru dhiirri qaqqabbaan dhiiraa yoo dhiirri qaqqabee harmi dubartootaa hin jigaa jedhu. Garuu kun waan saayinsii mirkanaa'e qaqqabbiidha waan jiru jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een akkasitti yaadanii dubbachuu danda'u kun dogoggora jechuudha. Gabaabadhumatti wantoonni kunniin kanneen irraa yoo of eeggattan amma tokko tarii wantoonni irraa yoo of eegganne tokko tokko jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf umuriidha. Umurii wanti godhamu jiru. Garuu wantoota amma jenne kana gabaabadhumatti baay'inaan kan immoo qorannoon garaagaraa kan mirkaneessu rakkoo kanaaf kan saaxilan keessaa ijoo kan ta'an warreen kana jechuudha. Kanaaf sochiiwwan qaamaa jiru sochiiwwan qaamaa tokko tokko sochiichuun barbaachisaadha. Kana jechuun barbaadeen waan dhaggeeffattaniif waan hordoftaniif fayyaa ta'aa. Subscribe, share utuun godhin boodha ulfaadha fayyaa nagaa.